Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Sabboontuu Dambidolloo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu jirtu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kootii galanni Rabbii haa ta'u. Isinis akka nagaa taatan abdii guutuu qaba. Isiniin jedhaa warroonni maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a. Manni mana keessanii seenaa subscribe naa godhaa isiniin jedha. Har'a kabsaan hojjechaa jira. Kottaa kabsaa nyaadhaa. Warroonni subscribe naaf gootanii like naaf gootanii jajjabeessaa jirtu. Kottaa kabsaa nyaadhaa isiniin jedha. Har'a kabsaa isinii hojjedha. Qabaanna biraa. Xiqqoo sagalee godhataa dhiifama. Ittiyuun isaan oolnan du'e. Ilaalaa kabsaan hojjechaa jira. Shunkurtiin harkaa gubattee iyyuu hojjetu kaameeraa sirreeffadha jedhu. Kun bozaara bilbila siwatii soogidda leemon aswatii fayyadamu loomii. Kun immoo maduun maadiidha. Kun immoo lahaa magaalaa nyaanna nuti yeroo hundaasuma albaamna. Kunoo kadaan koo asirra ga'ee jira. Kottaa nyaadhaa isiniin jedha. Xiqqoo baasee walakkaa namni hafee jira ganaa. Isaaniitiin qopheessa jechuudha. Kunoo qadaa isin affeeree jira. Kottaa nyaadhaa isiniin jedha hordoftoota koo. Ciao jedhaa. Subscribe, like, share naaf godhaa. Nageenya jabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Daraa Oromoo.